Qophiin keenya eegalee jira. Guyyaan guyyaa ayyaanaati. Itti fufa qophii keenya hanga dhuma qophii keenyatti numa faana ta'a. Waa baay'ee irraa argattu waan ta'eef isiniin jedha. Habaabilee yaa habaabilee yaa habaabilee. Habaabilee yaa habaabilee yaa habaabilee. Kameen geessee kottaa yaa ijoollee kottaa yaa ijoollee. Habaabilee yaa habaabilee yaa habaabilee. Kameen geessee kottaa yaa ijoollee kottaa yaa ijoollee. Jeeqarraattiyaa jeeqa jeeqarraattiyaa jeeqa. Baadii koomee hiriyaa malkarraataan seeqa malkarraataan seeqa. Jeeqarraattiyaa jeeqa jeeqarraattiyaa jeeqa. Baadii koomee hiriyaa malkarraataan seeqa malkarraataan seeqa. Kuni yeroo hiriyoonni walitti dhufuudhaaf qophaa'an kan jedhamee sirbamuudha. Haala naa danda'ameen hanga qophii kanaatti yeroo kam akka jedhamu waliin kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Hanga dhuma qophii kootti anuma faana ta'aadha. Aishiika ammas yeroo hiriyoonni walitti dhufanii waliin wantoota adda addaa jechuutti eegalanitti Hadoye, 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 kameya maskaloye. Hadoye, 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 kameya maskaloye. Inkutata shadoye, hadoye, kameya maskaloye. Jedhama kunis kan safarama walitti hiriyoonni dhufanii kan jedhamudha. Ammas gara darbaatti yoo deeman Benguni bukifana, benguni bukifana. Gurgudo kesaya hante titino gudifana, titino gudifana. Benguni bukifana, benguni bukifana. Benguni bukifana, benguni bukifana. Benguni bukifana, benguni bukifana. Gurgudo kesaya hante titino gudifana, titino gudifana. Kuni buki sumali, kuni buki sumali. Erguma kamende nes durba buki sumali, durba buki sumali. Jedhani kunis yeroo walitti dhufanii hiriyoonni bakki tokko gahanidha. Ammas mee kan gara mana darbaatti yoo deemnus seera naannoo keenyatti abbootii yookaan immoo abbootii gurguddoo jechuudha. Abbootii gurguddoo yoo jennu abbootii abbaa qabeenyaa otoo hin taane maanguddoo umurii naannoo san jiruudhaatti gara mana sanii kan deemu eegalanidha. Achirraa eegalanii kan akkuma beekamu guyyaa guutuu manoota hedduu waliin gahuudhaaf kan ariifatan ta'udha. Qaamni guyyaa gammachuuti. Guyyaa sun guyyaa addaati. Dhugumatti guyyaa addaa kana gahuu keenyas immoo gammachuu guddaa natti dhagahamee jira. Turtii keessan hanga dhumaatti anuma faana ta'aadha. Amma kallattiidhaan gizee gara mana haadholeetti yeroo deeman jechuudha. Haba karara saki, haba karara saki. Ayiti mana kana halami kunike heti halami kanaragi halami kanaragi. Bishambolo karuda, bishambolo karuda. Jedhani hana haadholee faarsanii qinceenna soraajete, qinceenna soraajete. Ayitti nas koraajete, ayitti nas koraajete, goraajete. Indagon kankistuda, kankistu jiristuda, kankistu jiristuda. Hatorma badistuda, badistu nyakistuda, badistu nyakistuda. Hatofi gagiduda, gagidu gadistuda, kan jedhamudha jechuudha. Bakki dogongorri jirutti bifa manaa badhaasaniin jedha. Akkanii kan yeroo mana haadholeetti kan jedhamu achiin haadholeenis
wantoota isaan irraa eeggamu namaa kennanii akka naannootti hanga dhadhaa mudaas namaaf kennanii kan muddatanii nyaatas nuu kennanii soorata isaanii sanis kan eebbisanii eebban kan irraa fudhatanii san boodas immoo nyaata san irratti gabataa irratti qunniin kan darbamee deebuu ta'a. Achiinis abbaan manaas yoo jiraate kan maallaqa kennuu danda'a. Achirraanis ammas faarfannaawwan tokko kan faarfatamu fakkeenyaaf mana obbolaawwan tokko qofa ta'anitti mana obbolaawwan hin jirretti fa'aa haalaatti hirraa keessa jechuudhaan Habaliyyoo atomaa yaadiin kee obboleessi waaqaa kee obboleettiin waaqaa jechuudhaan nama obboleessa yookaan obboleettiin hin qabne tokko akkasii jajjabeessuudhaan mana saniis bahuudhaan habaabiilee nayyaana waagaa har'aa dachaana jedhanii mana sanii kan bahanii ammas iddoodhaa gara iddootti sosocha'an jechuudha. Kallattiidhaan iddoodhaa gara iddootti yoo sosocha'anis ammas faarfannaawwan hedduudhaan akkuma dura eegalletti kan faarfatamuutu kan deemamu jechuudha. Kuni asitti amma akka naannoo keenyatti fa'aa dhiironnis nu faana deemanii wadaajii jedhanii kun beekamaadha naannoo hundumatti dheetni yaada. Mee dhiirotaanis wanta tokko akkuma jedhamu akkuma qunnii buqqisuun maali erguma qammeen deemne durba guddisuun maali akkuma jedhani asitti mee akka naannoo keenyatti immoo warra dhiirotaatiin maal jedhan kan jedhu immoo na waliin turtii keessan taasisaadha. Warra dhiirotaa immoo dhiifama naa godhaasiniin jedha. Mismaarii yaa mismaarii durba hariisaa deemti laan kajeeltuu qirraa harii laan kajeeltuu qirraari. Kuni kan dhiirotaan arrabsan jechuudha. Dhiironni guyyaa sanis baay'ee dhiirota fa'aa dubartoonni kaadhimamtuu fa'aan akka tasaa keessa yoo jiraatan ta'e baay'ee kan eeguuf kan deemanii shamarroonni keenya immoo akkas jechuudhaan kan arrabsan jechuudha. Egaa irra isiniif hin deebi'u asumaanis habaabiilee ayyaana waggaa har'aa dachaanadhanii gara mana manaattis kan deemanidha. Kuni hanga ammaatti kan na hordofaa jirtan qophii kiyyaa lammii isinii qopheessitee kasifaana turaa jirtu jechuudha. Egaa qophiin keenya kan guyyaa har'aa kanuma fakkaataa qophiiwwan garagaraatiin immoo yeroo garagaraa kan wal arginu ta'uu danda'a. Waan kana hunda na wajjin turtaniif galatoomaa siniin jedha. Ayyaana gaarii kan barri kun bara gammachuu kan jaalalaa kan tokkummaa fi kan badhaadhinaa kan wayyaanne hunduma keessatti argannu nuuf yaa ta'u siniin jedha. Baga guyyaa kana geessanii hundumti keessanii adooyee qammee yaa masqalooyee jedhee siniif eegaleen jira. Baga guyyaa kana geessanii siniin jedha. Jaalatamtoota keenya kana fakkaata qophiin guyyaa qammee kan keenya hanga tokko qunnii biyya kootis fakkaachuu baatu qunnii kana isiniif qopheessee akka naannoo keenyatti qunnoota akkanaati kan buqqifamuu qabnu jechuudha. Kan mataan isaa kunillee irraa hin cinne kan bakka wal qixxaataa baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Akka naannoo keenyatti asitti abbootiin yeroo maallaqa nuu kennantu jiru wantoota adda addaatu jira. Isa kana abbootii keenyaafis ta'ee haadholee keenyaafis qunnoota kana akkanatti kennaa kan deemnu jechuudha. Mana manatti qunnii keenya hanga akkanatti baannee yookaan baay'ifannee akkatti hagas jalatti baannee deemnu gaa mana deemnu hundatti osoo hin kennin bira hin dabarru jechuudha. Naannottis immoo yookaan manarrattis darban akka naannoo keenyatti qunniin harkatti kennina nuti isiniin jedha. Kanuma kana fakkaataa qophiin keenya wanta qophii kana hanga qophii kana faana turtaniif hedduu guddaa galatoomadha. Baay'ee isin galateeffadha. Kan bara naannoo ga'ee bara dhufuun nu haa ga'u isiniin jedha. Turtiin keessan turtii gaarii.